Raguutan gurgurtamuutiin muuta jedhamu kun Maal jettee? jedhee qulqullina biyya kan barsiisu jedhama. Afaan isaanii hin beeku. Mas quddus hoottu nage. Jaalala keessan irratti akka ta'e kun kan lafa laachaa ta'e. Dhaqna dagamsiisanii jirtu waan hin Jaalallee. Namaraan oolchu malee. Jaalallee. Kan ta'e innis galanii kan keetu. Jaalallee. Aadaa. Gushi. Eessa dhaqaa gosoom? Asumaan jira shinti beetiin naqe. Gurra tuqalatee gurra seerra hin jiru. Micayyoon kophaa qonqodhaan duute. Ani okudhanis yoo eessa dhaqxeeti? Shinti beetiin naqe madaan buna keessii danfiseera si fidaan jira qoy. Maaliin kun lijaaman? Hojiidhaan kan hojjetta? Hoggaan manaa beeda adatii wanta biraa hojjetta. Maal na kiraas kee jiru? Maal gootu ilaalchisedha? Madaan waayuu goone shinti. Maaliin kiraas keetti waraqata fannistee hangumtuudha. Hojiidhaaf as fidee malee maalli waraqata deemi fidaaf? Kadhannaan godhadhe madaan kitaaba kadhannaan. Ani kadhannaa fidee hojiidhaaf dhufte. Maaliin kun? Kun maali maqaansaa? Maali ati kadhannaan godhattamti madaamaan rakkoo qaba daqiiqaa muraasa malee kadhannaan. Natti deemti masi? Natu si bulchaa badu. Kun maalidha maqaansaa? Hoggaa dhuftu kana fiddee dhufte eenyuun mana kanatti sii fidee wanta kana. Dadda fi baasi. Odoo fooqii salgaffaadha tokko faana sin darbe. Madam, dhiifama kittiin yaa kiristoosatti maal waanuma beekanna goota biyya keessa yeroo hin jiru akka riyyaa kootii maalidha kuni afaan ani beekuun amma na fuulduratti dubbisa hanga gidaarratti maxxanti sunu maal kun akka manni kiyya diigamu gochaa jirta. Madam ittiin lamaffaatti hin deebi'u dhiifama naa godhe. Sitti mu waraqata saffuudhitoo odoon qoshaashii keessatti hin gatin pistaaliidhaan maritoo dadda fi bakka buute godhe. Odoon qoshaashii keessatti hin gatin. Asirratti hojii na jalaa gatiin nan kaadha tole. Yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo maaluma ishee godhee jedhee akkana maaluma ammoo uffata maal ishee godhe uffanni kiyya. Ani mana keessa oola eenyutu na arga jettee. Madaan maal siif fiddu maal barbaadda? Oyyaa fide kana oyyaa ittiin hojii hojjettu. Madam ati uffata ittiin hojii hojjettanaan jettee naa bitte miti. Ani isaan fidaree waan biraa fi qopheeffate. Kana dhiira keessummoota dhiirota baay'ee dhufa. Kana uffattee namoonni dura hin deemin. Keessummoonni sun dhufan deemi an hojii fadha. Deemi siin jedhamu. Tante dhaabbattee dalaatti. Yaa Waaqayyo naman gubadhe. Naman gubadhe nama na gubdee kun maal abbaa uumma. Madam abbaa gobbirri na ergiteetta. Deemi micayyoo damsaa hojjedhu. Baay'ee beeloftee jirti. Mana baankii laafadha. Tole. Maal siif hojjedhu boontu? Bargarii nyaadha bargarii. Tole. Achaabii maayineesii sirriitti itti godhimu. Tole. Hol. Malee yaa Waaqayyo birrii na ergite immoo naan argine laata abbaan qophaa'u ta'e laata yaa. Jaalalli kachaabii naaf sababaan nyaata. Hol boontu. Asiidillee asiidii. Asiidiin dhumee jira kachaabii matti godhadhu nyaata. Oranjii nyaata tabbata.
Yookiin maama taasise ammoo. Pepsiin sii fi dorreen jinnumeera. Deemishee. Ara biyyoo nyaadhu. Kunis naa gubde haadhuma ishee taate sa'aatii 24 teessee gadi ofitti naqaa'ooti. Maal kun ishee waliin jedhinu. Namaan gadi taa'ee nyaadhu namaan hin jettu sa'aatii 24 achi teessee gosa nyaata walitti jijjiirta. Amma kana fakkaatti tallaajaa keessa fudhachuu dadhabde. Boontu hoodhu. Jaalannee maal jettee amma afaan keessanii? Waayyuu hin jenne. An abbaa koo naa fayyemoo naa fayyine laata jechaan jira. Madaabiin birrii naa ergi jedheen ture. Naa erganiiru ta'e naan ergine ta'een beeku marsii naan deebisu. Maamaan birrii si kaffalti bee tola hojjette seete? Ani yoom tolan hojjedhan jedhere. Madaam Maamaa jedhe maamaa. maamaan sii fidha malee naa fidhamu. Haadha koo maamaan jettuun maamaan koo guddoo bee. Afaan isaa waan dabboo ta'e. Maamaa Maamaa shinti beete jettee nufte. silkii haasa'aa jirti fakkaata isheenu. Maal Maal ijoollee bakka maamaa kilaasii kee galii booda kootu bakka amma deemu. Ciao jaalannaa. Ciao. Hagaantu dammoo yeroo nyaattu lafattiin baxabbaxiin mana qulqulleessiin ka'eetu lafa hin jalbu balleessin. Jaalannaa koshii. Ciao ciao. Ciao. Abbaa jaalannee Yaa Waaqayyo. abbaa jaalannee Maal taate? Maal narratti gad? maal Maal akkanatti taate? Maal ma barbaade? Ani galgala sumallee cikichi kuma keetu dhugee lafit akka namaa waan nyaadhu waan dhugu dhabilee ati ganamas galgalas dhuma biiraadhuma kana qabattee teessaa ayyaanni abbaa kooti birsa godhu maaltu si gal jedha lagootu erge birri. amma maaloo kana nani dhufeef waan biraati Maal taate? Maal narratti gatte? Suma kootu dhadhaani ka? Sumaafu mana kana gadhiisuudhaan amma sikaarii keessaa bahiiti maaloo abbaa jaalannee koo tasgabbiidhaan natti haasa'i maal taate? garuu yoomuma akka abbaa haadha manaa keetitti na kabajjee natti haasuuf ta'a Ati yoomuma akka haadha manaatti of eegdaa? ishii maaluma Ni ilaalimee waan ati uffattee jirtu. Jooniyaa uffattee jirta fakkaata. Maal keetu haadha manaa keessa? Anaa durii sana akkanatti natti dhuuftee na jazbeessite. ergasuu kan biraa fuudhaka Inoolti reeshiin. Inoolti. Sis akkatti si fuudhan beekta bise. abjuun akka maleetti mucayyoon teessu waanuma dhiphattu natti fakkaatti mee silkiinaa dawwalaatti natti laadhaa nan dubbisa haguutanitti Maal irratti gatte? Anuu birrii barbaade qoodan bilbilaaf. ati nagaashiitiif hin bilbiltuuf birrumaaf bilbiltaa fi maaloo abbaa jaalannee maa akkana taata Yoo barbaadde nagaa haa taatu. Yoo barbaadde haa dhiistu. Ani garuu birrii biiraa koobichaa na haa ergitu. habeeta yoo nami ati wanna sobde qabda yoo na dhukkube yookaan waa tokko ta'e jettee micoo kana birrii rakkisuudhafiiti Yoon jedhee maal si galte? Ani maal rakkadhu? Ati bakka koo dhukkubsadhu natti farreessa. Sii duruu hundidee? maal ani haadha barakkamitti nan galchine intala kooti Gogaan kee gaba. Ani haadha kophaa kee fidde akkana. Kophaa kee dhalte. ati Anaafis maa waan mo'olni kana jala amma meetti dawwalii natti kenninatu dubbisaarra koo nan bilbil. Yaa shirii boolirraa. Haloo jaalannee koo Elaa abbaa. dhala koo jirtaa? Naguma keessanii abbaa. Maalin nagaa qaba dhala koo? Na qoroxxomaa
na albaasaa, Maal abbaa koo? na ciniinaa. Abbaa mana kiimii dhaqaa birrii isinii ergeeraati akka kiimii dhaqaa. Hin fayyitoomaa tokko taatanii. Michiidha. Maal dhalagu? Maal birrii ati na ergite ayyaanaa fi oolaadhaan hin bitadhadheen birrii namarraa fudhadheen birrii saniin kaffale. Maalin yaalama? Asiin haati kee na gubdi, asiin dhukkubni na guba. Abbaa koo Haadha kee dubbisi. Haadha kee dubbisi. Haadha maal taati isheen? Na ajjeesuudhaaf kutatte. Waa'ee birrii akkana dhuguu akka dubbatu.